Leessaa paartii badhaadhinaa keessa ittifamaniiru. Obbo Lammaa dabalatee hooggantoonni ittifaman miseensa yookaan hoogganaa paartichaa turan. Paartiin badhaadhinaa Ida'amee Oromiyaa miseensa koree giddugaleessaa paartii badhaadhina biyyoolessaa ittisuu danda'a. Gabaasa guutuu akka armaan gaditti isinii dhiyaata. Siyaasa Itoophiyaa Obbo Lammaa Magarsaa miseensa paartii badhaadhinaa turan. Himaa irraa ittifaman. Paartiin badhaadhinaa Ida'amee Oromiyaa walgahii Sanbataa fi Dilbata hagayya 8 fi 9 walitti aansuun godhate booda ibsa baaseen hooggantoota sadii yeroof miseensummaa irraa uggureera. Obbo Lammaa Magarsaa aadde Xayyibaa Hassanii fi milkeessaa miidhagaa hooggantoota paartichaa ittiseedha. Ittisa kanaan wal qabatee Obbo Lammaa Magarsaa dabalatee hooggantoonni ittifaman miseensa yookaan hoogganaa paartichaa turan. Paartiin badhaadhinaa Ida'amee Oromiyaa koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaa biyyoolessaa ittisuu danda'a. Gaaffilee kanneen miseensa koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaa kan ta'an obbo Awwaluu Abdiif dhiyeessaniiru. Obbo Lammaa Magarsaa miseensa paartii badhaadhinaa turan. Oduu ittifamuu fi Obbo Lammaa Magarsaa erga dhagahame booda marsaalee hawaasaa irratti yaadni Obbo Lammaa biiftuu arra uummanni naannoo Amaaraa maal jaan Tigraay gaggeeffachuun qabdu siin jaan filmaata. Shimallis ka'uu qabaa siin jaan nuti biizinasa keenyaa miti dhimma isaaniiti. Ammaan booda opiidiyoo tokko nama nu jennee jira nuti abdiin tokkichi nuti qabnu qeerroo fi waboo qofarraa idaaseen. Kana jala muriifitti himi haga arraa akka nuti waboos biran dhaabbanne warri nutti jibbisiisaa ture warri akkanan nu sobaa ture maqaa balleessaa ture ilmaanuma opiidiyoo ta'arraa wal facaasuuf deemtu. Hunu arraan tana Shimallis Abdiisaa kalee akkasitti bilaash maqaa badee afaan badee bilaash Hacaaluu dhiigasaa balleessee shaneef wanni godhee jeeti Jawaar foqquma laate arraan tana ari'amuuf deema. Torbaan dabranii ari'amaa isin jennee jira gaafa durii jiran jechuudha. Maaliif mootummaan kun wal facaasaa jira? Deengadda mana bilbila salaayi birran jira. Naaf saaqu takka. Bushanna bilbilu jira qaata. Dhiifa maayyee jira keenya. Soo kanaafuu jira keenya amma dubbiin maali? Akkamitti mataa walitti qabannee waan ititte kana amma booda kara hundaan jaaramuun dirqama jaaramuun amma durallee iyyinee jira. Tana booda wanni wal kadhannu siin jiru. Wanni wal kadhannuuf abalu hayyu abalu beekaa jinni janka wanni jennee wal kadhannu hin jiru. Tana booda jira keenya namu hayyuudha mataa isatti. Namu wal gaggeessuu fi saba kana gaggeessuu ni danda'a. Hoogganaa keenya karaa dhageetti amanu Jawaar Mahammad mana hidhaa jira. Isa hidharraa baasuu qabna. Karaa dhageetti amanne humnaan jiru gaara jira. Kanaaf amma booda wal sossobuun hin jiru jara keenya. Amma booda riifoormii wanni jaanis hin jirtu. Qoraan bita nama meeqaatu biyya bilbilee jira mee erga Hacaaluun ta'e akkanuma iyyuu qofa osoo hin taane nama meeqaa biyya bilbilee qeerroo dubbise firee isaa dubbise nama meeqaa waa godhee beekame hanga Hacaaluu wareegame. Kanaaf bakka jirru hundi keenya jabaannee irra deddeebinee isinitti himaa ture. Nama shaniis ta'a guruppii ta'a ijoollee tana mooraalii eegaa ta wallaanachuuf wallaansa godhaaf immoo qoraan illee bitaa cinaachaan ummata keenya hidhachuu qaba. Mirga isaa kabachiisuu qaba namni keenya. Mirga isaanii kabachiifachuu qaban. Sinigalee soo kanaafuu bakka jirru hundi keenya tokkummaadhaan kaanee warri biyya alaalleen qabsoo paartaayimii tana lafarratti gabbuusuu qabna.
maalin sinin je irra deddeebe abo OLC haa deebifnu OLC haa deebifnu haa mari hannu warri biyya alaa formulaa kana itti nyaannee jira takka amma immoo lammaffaa lafarratti haa gabbuufnu kophaa horii dhaabuu qabna ammaan booda kophaa horiinee namuu tokko ifiif beekamaa ta'uudhaaf yookaan bakka Jawaar bu'uudhaaf olii gad horii dhaabbachuu qabdi tana booda yoo dhugaan saba kana rakkina keessaa baafna kajannu taate bar mootummaan kufaa jira bar jaalannu jibbinu kufaa jira mootummaan kun yoo ikonomiin qabaatiin waa takka barkoo itti dhaabbatuun qabu barkoo isaa san jalaa fuudhaa jira san gubbaan ibiddi biraa itti qabatee jira walaayitaa keessaa yoo ibiddi itti qabatee jabaadhu jechuudhaan daranuu laaffisuudha nuti daranuu jabaachuu qabna daranuu gaaza keenya qicannee itti jabeessuu itti mudduu qabna jechuudha immoo yeroo tana yeroo namni calalamu eenyuutu angoof deema eenyu beekamtii argachuuf deema eenyutu maallaqaaf qabsaawaa ture eenyu dhugaan saba kanaaf qabsaaween arra addasii baati dhugaan arra addasii baa'uu deemti fedhu aktiivistii haa ta'u fedhu piroofeesara haa ta'u fedhu doktora haa ta'u fedhu artistii haa ta'u abbaa fedhe maan taane yeroo tana yeroo namni hundi qormaata dabru jechuudha yeroo Haacaaluun du'ee Jawaar mana hidhaa baatii takka ol taa'e kana keessa yeroon qormaata namuu fattanamu yeroo tana jechuudha qormaata yoo dabartees yeroo tana qormaata yoo kuftees yeroo tana jechuudha sinigalee kanaafuu jara keenya amma dubbiin calalaa jirti namni qabsoo dadhabde namni qabsoo hifatte hariifuma shalaloo jeeti harfaa buuti baafadhu that's it dadhabdee jirtaa'ee dakka harfaa buu ituma suuta jee osoo namni sagaleetis hin dhageenye callisiituma baafadhu bakka that's it qeerroon akka beekutti haa gaggeeffattu ummanni akka beekutti qabsoo isaa haa gaggeeffatu mootummaan kun kana booda dhugaan isinii hima jabaa isinitti hin fakkaatin daleeydanii akka karatti hin dhaabbanne we have to push it kara hundaa wanni naafi ati dandeenyu maali duraanuu jennee jirra sagalee ta'uu dandeenya advocacy godhuu dandeenya kana biraan immoo hidhachiisuu qabna mirga fi akka kabachiisan daaseen achi hin qabina harka qullaa amma booda nafxanyaan loluun hin jiru namuu mirga fi mana ifirratti qa'ee ifirratti hidhatee eeggachuu qaba kana addunyaan sin dhorkitu rabbiillee sin dhorku jechuudha maaliif wanni nuti godhuu dandeenyu ta duraan duraa takka tana humni teenya tana jechuudha mootummaan kun dhugaan isiniin ja'a Oromoo harkaan qabu ajaja Amaaraatiin sossoha argaa jirtan jechuudha Tigreen harkaa baate Walaayitaan harkaa baate Sidaamni harkaa bee eenyu bulcha paawara kamiin eenyu bulchuu deema jarri kun boru ganama lib godhuu danda'an Abiyyi yoo barbaadan arraan tana baankii naashinaal baankii keessa qarshii biliyoona 38 qabate eenyu fudhate uummata liqeeffate ummata harka guddaa 95% ummata Amaaraa liqeeffate investoroota baankiin qullaa harkaan qabu kara biraatiin ajaja isaan ja'an godhaa jechuudha maaliin jedhee dhiyootana maal isiniin jechaa ture waan fedhan haa godhan isaan ajandaa nu ta'uu qaban garuu nuti laaffatu isaanii haa dubbannu galgalaa ganama wal fixu isaanii haa dubbannu galgalaa ganama immoo qabsoo teenya jabeessinee itti fufuu qabna jechuudha qabsoo jalqabne sirriitti cimsinee itti fufuu qabna biyya ammoo qeerroo jajjabeessuu qabna waan qabdu $50 dhibba waan qabdu ergi nama kee rakkate ka dhukkubsate ka wallaannachuu fedhu ergi hanga dandeessu biyya alaa kana ammoo walit dhufnee OLC tokko gajjaarree walit dhufnee dabnee hatattamaa walonni godhuu qabna yoo kana hin dandeenye namuu bakka jiru haa jaaramu bakka danda'u akka danda'utti wal haa jaaru garuu immoo haa bira dhaabbannu karaan nu baasu tokkichi wanni nuti humni harkaa qabnu humna qeerrootii fi humna waraana qabnu jechuudha ammaan booda maqaa shanee maqaa jinni jaankaa buulshiitiidhaan haga amma duraa nu sossobaa turan dhaabbachuu qaba inni itti ustaab dhaabbachuu qaba ummanni keenya rabbiin Oromoo qofaan addunyaa irraa du'aa jee du'aati falmadhaa Oromoon qoftiin haa duutee falmattu rabbii jee no Oromoonis mirga fi kabachiifachuuf ajjeestee mirga fi falmachuu qabdi kaisii ajjeesuu dhufe ajjeesuu qabdi Oromoonis mirga fi falmachuu qabdi sinigale so kanaafuu jabaannee qeerroos bira dhaabbachuu waboos bira dhaabbachuu qabna we need to support them amma dhiisa akka dursan sossobamuun hin jiru
yoo warra isa ummataati mootummaa kana lafaan dhoyte nama hidhate ka humna qabu si barbaachisa nama hidhate itti dabruu qaba jechuudha arras lafaan dhoyte ka bira dhufa itti dabra ka qawwee qabu dhufa itti dabra jechuudha bakka san gaafa san hayyoonni keen jiran jechuudha warri mana hidhaa jiru kanaaf arrallee gawwoomuu qabnu let us fight warra isa ummataallee itti kaasaa qoqqobbiinis itti fufaa qeerroodhaan waan amma itti fufne dadhabsiisa alaan dadhabsiisa waraana keenyas jabeessuu qabna waraanni ati amma booda haara wajjaartu hin jiru waraana qabdu jabeeffadhu gawwaan ta'in kaan qaama duraa irratti duulchisan si gaadaase maaliif arraantana namni hidhate arra nama miliyoona 60 oromootu kabajaa qabamoo Tigiree miliyoona 6tu kabajaa irra qabanatti himame maa kabajaman isaan warra shanee warra TPLF shanee ergamtuu TPLF shanee jaan kijibdoota shanee siyoo taate TPLF siyoo taate wayii Chaayinaa jiran moo Raashaa jiran moo Jaapaan jiran achuma funyaan isaanii jira yoo onnee qabaatan amaarri kanuma dheengata gurra nutuchaa ture sanii mi gaafa wayyaane maal jechaa turan maqaan hadhaa magaalaa isaan akkasii gizee hunda maqaadhaan dhiisan amma maaliif wayyaane irra jira wayyaaneen haga funyaanii hidhatteeti achirra taa'u jirti walqaayit moo maal ka jettanii san amaara walqaayit maqaa dhageessanii yeroo ammaa tanatti waay gaafa isaan immoo wayyaane angora turte walqaayit jaanii galgala ganama hiriira baa turan waay arraan tana ummata irra jirare kabajaa qaban kabajaa if kabachiisan kabajaa fitti godhan ana fi silleen nama usneetu malakkooysa qofa dhaachuu miti if kabachiisuu qabna mirga keenya kabachiisuu qabna mirga kee kabachiisuuf you don't need to ask anybody mirga nam tokko sin gaafachiisu Ameerikaa keessa hunoo hidhannee yaana meeshaa so what maal godhuuf mirga keenya kabachiisuuf ittiin ifeeguuf akkasiimi atilleen biyyatee keessatti mirga kee kabachiisuuf ittiin ifeeguuf ummata kee saba kee hidhachiisuu qabda jechuudha maal achi qaqqabuun hin barbaachisu bira dhaabbadha deggara alattis wal jaaruu qabna akka gaariitti wal jaaruu qabna ala kanatti illee alattis wal jaarree dhiibbaa biyya alaarraa itti godhaa biyya keessaa fincila alaa itti godhaa gaafa mootummaa kana lafaan dhookaati keetiitu itti dabraa jechuu gusan humna qabdaa jechuu gusan yookaan arrallee yoo lafaan dhooyte kabiraatu achitti itti aana ka humna qabu ka tarsiimoo ka qawwee qabu itti dabra jechuu akkasan hin taane amma kee jabeeffachuu qabda mootummaan tokko ogaajii guudee muka nama 100 ari'u nama 170 angoota gurguddaa jala haga gubbatti wal facaasan wal ari'an kana achi maal feeta amma boruga nama niin ari'aa jee jira shimalisa dhimma isaati is not none of our business sun business keenyaa miti shimalis ari'ee dhiise sun business keenyaa miti garuu shimalis ni ari'an maaliif interestii amaaraa tuqee jira jechuudha wal facaasuu isaanii irraa dubbanna rakkoon qabu nuti immoo jabaannee tokkummaadhaan hamilee teenya akkaan isiniin jee warri sodaatan warri dadhabdan suutu mala haloo jaati harfaa keessan bu'a namni sodaatu harfaa kee bu'i qabsoo dadhabde harkaa bu'i darsee ol baateetuma hamilee oromoon tuqintanii sedhaamoon we don't need nama barbaannu nuti nama murataa waa xiqqootu saba kana bilisoomsuu danda'a bari yoo dhugaa barbaaddan kanaaf jabaadha waan alarraa godhuu dandeenyu qabeenyaan waan dandeenyuun haa bira dhaabbannu qeerroota wallaanachuu feetus haa gargaarru waraana keenyas haa jabeessinu haraamii miti illeegaalii miti leegaalidha abbaan fedhe dhufee ana gaafatu is leegaal mirga kee kabachiisuun if kabachiisuun leegaalidha halaali malee haraamiin qabu jechuudha kanaaf waraana kee bira dhaabbadhu gawwaan tahin hanga arraa ilmaan abbaa duulaa nu sossobaniiti nutti wal dabraniiti waraana ila asmara dhaqanii facaasanii sallaayii fi kana erganii erguma waraanni asmaraa seenee mi waboon waraanni bakka 14 daddaan ciccite ergasanii yoo molit deebee beek arrammoo baaqaa fi callaan adda bahaa jechuudha yeroo tanatti eenyu aktiivisti eenyu wallisa eenyutu artisti eenyutu kanaan wanni jaa arra adda sii baati sii calalaa jira humaa miti hamtuu fakkaatti dukkana si fakkaatti malee don't think that rabbiin adda sii calaleessaa jira siif qulqulleessaa jira amma tokkummaadhaan yeroo wajji dhaabbannu
amma haqeerroo wajji dhaabbannu gahee hanga arraa maqaa sobaatiin maqaa kaadiree dabballeen asirra sa'aatii 24 maqaa shanee jedhuun maqaa jinni jaankaa jedhuun arrabsaa baatee akka ummanni waraanee fi biran dhaabbanne akka tokkoon ta'an namni kana irratti dalagaa ture Abiyoot Kaasaahun faadha Abbaa Duulaa faadha hunda isaaniiti jechuudha arra ifiif wal nyaachaa jirti so we need to stop ammarraa eegallee jara keenya qeerroon humna